Qabeenya uumamaa hidda dhiiga hojii qonnaatii jedhan hoogganaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee qabeenya uumamaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Eliyaas Kadir naannoo Oromiyaatti bara kana ashaaraa magariisaa fi biqiltuuwwan gosa garaagaraa biiliyoona 5.2 dhaabbiif qophaa'uun ibsameera. Qormaata jijjiirama qilleensaa qorachuu fi xiyyeeffannoo biyyi keenya kennitee hojjechaa jirtuun bu'aan rogdaneeksii argameera. Kana keessaas hojiin ashaaraa magariisaa isa ijoodha. Hojiin qabeenya uumamaa hidda dhiiga hojii qonnaa fi dhaloonni amma jirus qabeenya uumamaa kunuunsuun filannoo osoo hin taane dirqama isaatii jedhan hoogganaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee qabeenya uumamaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Eliyaas Kadir. Hojiin qabeenya uumamaa hidda dhiigaa hojii qonnaati. Sana jechuun uumamni biyya lafaa kanarra jiru hundi qabeenya uumamaa keessa jira. Uummanni Oromoo immoo uumama eegee tiksee kunuunsee irraa fayyadamee dhalootaa fi dabarsuu keessatti fakkeenyummaa guddaadhaan uummata gaanfa Afrikaa irra darbee addunyaaf fakkeenya ta'udha. Hojii ashaaraa magariisaan waggoottan 6 darban keessa naannichatti biqiltuuwwan akaakuu garaagaraa biiliyoona 23 ol lafa hektaara miiliyoona 5.8 irra dhaabbachuus himanii kunuunsaan gammaatti taasifamaa tureenis biqiltuuwwan 80 ol latus obbo Eliyaas himaniiru. Hojiiwwan waggoottan 6 darban keessatti naannoon keenya biqilaa biiliyoona 23.6 dhaabneerra. Biqilaan dhaabbatee kun giddu galeessa waggoottan 6 latiinsi isaa 84.5 lafa miiliyoona 5.8 irratti dhaabne tajaajila adda addaa kan kennu jalqabantu jira, keessattuu muduraadhaan wal qabatee kan jiru jechuudha. Sanarraa ka'uudhaan muduraawwan tajaajilaaf ooluu irra darbanii gabaa addunyaaf alargeef kan ergaa jiru jira. Kanarraa kaan yeroo ilaallu hojiiwwan qabeenya uumamaatti hojjetaman keessaa hojiin ashaaraa magariisaa inisheetiivii ta'uunsaa waan sirrii fi bu'uura ta'uusaa argisiistu guddaadha jechuudha. Naannichatti waggaa waggaatti namoonni miiliyoona 9 ol ta'an duulaan hojii kunuunsa qabeenya uumamaaf qophii ashaaraa magariisaa irratti hirmaachaa turuu fi waggoottan 6 darbaniinis hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetameera jedhan. Kanaaf akka naannoo keenyaatti hojiiwwan qabeenya uumamaa yeroo bonaa hojii kenna tajaajila lammummaatiin hawaasni giddu galeessaa miliyoona 9.7tti tilmaamamu bara baraan duula guyyaa 60 fi ashaaraa isaan ka'a. Hojiin eegumsa bishaanii fi ashaaraa magariisaatiin hojiin kenna tajaajila lammummaa kun maallaqaan giddu galeessaan yeroo fudhannu maallaqa biiliyoona 9.8ti. Bu'uura kanaan waggoottan 6 darban keessatti hojii fakkeenyummaa gaarii qabu naannoo irra darbee biyyaaf fakkeenya ta'uu danda'u dhalootatti aanuuf hooggansi keenya ogeessi qonnaan bulaan horsee bulaan keenya hojii guddaa hojjechaa jira. Hojiiwwan hojjetamaniin bu'aawwan gurguddaan argamuu carraan hojii bal'aan dargaggootaaf uumamuus obbo Eliyaas himaniiru. Hojiiwwan hojjetamaa jiran kanaan bu'aawwan gurguddaa horsee bulaan qonnaan bulaan keenya argatantu jira. Inni tokko oomishaa fi oomishtummaan kan midhaanii, kan beeladaa, kan muduraa fi kan bunaa dabaluu isaati. Waggaa 6 darban yoo fudhanne oomishtummaan midhaanii kuntaala 28 irraa gara kuntaala 34tti dhufuunsaa argisiistu guddaadha. Sana hojiiwwan gurguddaa sadan sinii kaase keessattis garaagarummaa akkasii kan waan argisiisuuf hojiin kun sadarkaa duraatti hidda dhiigaa hojii qonnaa ta'uu isaan argisiisa. Bu'aan inni lammaffaan maddeen bishaanii baay'een isaanii dabaluu isaaniiti. Fakkeenya yoo fudhanne haroon Haramayaa fi haroon Carcar Harargee lixaa keessa jiru agarsiistuu guddaadha. Lageen baay'een haroowwan goggogan bakka itti deebi'uu isaanii jechuudha. Inni sadaffaan uwwisni bosonaa keenya dhibbeentaa 17 irra ture gara dhibbeentaa 29tti dabaluu isaati. Agarsiistuun inni afuraffaan carraan hojii dargaggootaa bara baraan dabaluu isaati. Hojii qonnaa irratti keessattuu gaarreen qullaa ta'anii tajaajilaan ala ta'an kun akka misooman hawaasni keenya akka irraa fayyadamu dargaggeessi carraa hojii akka argatuuf gaarreen kun tokkoffaa waldaa misooma sululaan akka gurmaa'u qofa doon ta'in immoo gaarri keenya kan dhagaan irraa konkolaatu doon ta'in dargaggeessi keenya dammeessee akka irraa fayyadamuuf hojiiwwan guddaa hojjetamaniiru. Inni shanaffaan
godaansi baadiyyaati karaa magaalaatti jiru irrateera. Sagantaan qubsumaa akka naannootti jiru bakka baay'eetti waggaa 5 dura hawaasni keenya buqqa'a. Uumama tiksuu dadhabuudhaan biyyeewwan dhiqaman hallayyaawwan gurguddaa uumamaniin godaansi baadiyyaa karaa magaalaatti jiru jechuun isaa carraa guddaadha. Bara kana sulullan 6,495 lafa hektaara miiliyoona 3.3 irratti hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa eegumsa biyyee fi bishaanii hojjetame irratti biqiltuuwwan biiliyoona 5.2 dhaabuu fi qophaa'uu obbo Iliyaas dubbataniiru. Bara kana hojii gurguddaa lama hojjechaa turre. Inni tokkoffaan hojiiwwan bonaa irratti sulula 6,495 lafa hektaara miiliyoona 3.3 ta'u irratti hojiiwwan fiizikaalaa haala qabatamaa godinaalee keenyaan turtii torban kanas argitaniittu kibba lixa shawaa irraa kaasee hagee Lubbaaboor itti ilaalaa turreen muuxannoo gaarreen Harargee irraa argachuu dadhabne godinaalee keenyatti babal'isuu jalqabneerra. Kanaaf gaayyoo fi galma waliigala bara kanaa hojii duula guyyaa 60 akka naannootti qabannee faan ol bira qabnee yeroo laallu galmi keenya milkaa'eera waan jedhu qabna. Hojiin inni lammaffaan hojii ashaaraa magariisaati. Hojiin ashaaraa magariisaa biqilaa biiliyoona 5.5 akka naannootti bara kana karoorsine biqilaa kana keessaa dhibbeentaan 11 muduraadha kan nyaataaf oolu. Gaarreen keenya baay'een isaanii kan mancaaneef namni bosonarraa waan fayyadamu dhabeetu gaarreen kun qullaa ta'uu irra darbanii gaagaama lubbuu namaaf warreen deemantu jira. Sanaan bisuudhaaf dhibbeentaa 11 muduraa qopheessuuf biiliyoona 5.5 keessaa biqilaa biiliyoona 5.2 kan qopheessine. Buufata biqilaa 32,000 ta'u irratti akka naannoo keenyaatti biqilaan nu qopheessinee bara kana dhaabbiidhaaf qaqqabsiisne. Yeroo ammaas godinaalee baha Oromiyaa, Booranaa fi Harargee bakkeewwan tokko tokkotti biqilaan dhaabamuu eegaluu fi lafa hektaara 551 hojii referaansii gochuuf karoorfamee hektaarri 290 adda bahuus obbo Iliyaas eeraniiru. Godinaaleen baha Oromiyaa dhaabbii bara kanaa kanas jalqabanii kan hojii keessa jiramu ta'e jechuudha. Sanaaf Booranii lamman Baalee fi Baalee baha naannoo gammoojjii darbee Harargee keessas bakkeewwan muraasa irratti dhaabbii ashaaraa magariisaa bara kanaa kana jalqabneera. Yeroo itti aanu keessatti hojiiwwan gurguddaa amma hojjechaa jirru jira. Tokko sirna qabiinsa ragaa keenya ammayyeessuudhaaf lafti dhaabbii hektaara duwwaa 5 gadi ta'e hundi sun jiyoo riferensidha akka inni ta'u. Lafa hektaara 551 jiyoo riferensid gochuudhaaf karoorsine lafti hektaara 290 sheep faayiliin isaa hojjetamee isinis istuudiyoo jirtanii qaamni sadarkaa idil addunyaa irras jiru ilaaluu akka danda'uuf amanamummaa ragaa kana mirkaneessineera. Waxabajjii 15 bara 2017 irraa eegalee dhaabbiin biqiltuu waliigala guutuu Oromiyaatti kan eegalu yoo ta'u dhaloonni amma jiru kun qabeenya uumamaa kunuunsuun irraa fayyadamee dhaloota dhufuu fi akka dabarsuu qabus obbo Iliyaas dhaamaniiru. Dhaloonni irra jiru kun dhaloota itti aanuu fi hojii qabeenya uumamaatiin siidaadha kan ka'aa jiru. Siidaan nuu keenya kun immoo kadhaloota itti aanu qofaaf odoo hin ta'in dhaloonni irra jiru kun akka irraa fayyadamuuf hojii naamusa guddaadhaan hordofaa jirudha. Gaaga'ama dhiibbaa jijjiirama qilleensaa addunyaafis rakkoo ta'e naannoon keenya sana dandammanne yeroo hafe keessatti dhaabbii biqilaa haala qilleensaa keenyaan baatii tokkoon booda gaggeessuun irratti qophii barbaachisaa ta'e akka taasisnuuf hooggansi sadarkaadhaan jiru ogeessi qonnaan bulaan horsiisee bulaan keenya xiyyeeffannoo guddaadhaan hojii kanaan dura hojjechaa turre bu'aa isaa arguudhaa fi yeroo itti aanu keessattis bu'aa dhandhammachuudhaaf boqonnaa qophii ammaa keessatti hojiiwwan odoon xumuramiin hafan xumurree ashaaraa keenya akka keenyuuf biiroon keenya ergaa qaba.